Egaa kunoo akkuma argitanii bilbila keessan feesbuukii irratti namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechaadha. Akkamiin bilbila keessan dhoksuu dandeessu? Akkasuma immoo abaawutii irratti wantoota barraa'uu qaban wantoota isin fayyadanti jira jechaadha viidiyoo kanarra. Viidiyoo kana xurutti ilaaluu dandeessu jechaadha. Kunoo bilbila koo nam tokkoyyuu arguu hin danda'u. Akkasuma wantoota garaagaraallee irratti seevii godheera. Viidiyoo kana guutummaa isaa yoo ilaaltanii wantoota hedduu irraa argattu jechaadha. Galatooma. Hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire egaa guyyaa har'aa kan nuti waliin ilaallu feesbuukii irratti nikineemii akkamiin seef itti goona akkasuma immoo faayilii akkamiin seef goona rileeshnshiippii akkamiin seef goona kan jedhudha. Ediitota kana arfan waliin ilaalla jechaadha. Feesbuukii jalatti akkamiin akka seef itti godhan. Kanaaf egaa hanga xumura viidiyoo kootti xurutti nu hordofaa. Warroota kanaaf barachuu dandeessu jechaadha. Viidiyoo kooliin turtii gaarii. Egaa irra deebi'ee dhufee hin jira. Gamanumaan yeroo tokko feesbuukii appii keenya keessa cuqaasnee seenna. Egaa gara aayikaniin piroofaayiliin keenya jirtu yeroo tokko cuqaasuutiin seenne jechaadha. Maaliifii warroota nama isinitti hime kana ediit godhuuf jechaadha. Bilbila keessan dhoksuuf akkasuma warroota isinitti hime hunda jijjiiruudhaaf jechaadha. Egaa argaa jirtu dhokatee jira wanti hundi seeraan jechaadha kan koo. Egaa argitaniittu abaawutii jala seenne isinitti agarsiisaan jira jechaadha. Egaa warroota kan akkamiin sirreessinaa eessaan seennee sirreessuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa bilbila dhoksuudhaaf bakka bilbilaa isinitti agarsiisee hin jira. Egaa amma gamanumaan edit profile kan jettu cuqaasna yeroo tokko jechaadha. Baay'ee salphaadha jechaadha. Egaa edit profile cuqaasna. Gamanumaan yeroo kana profaayilii keenya keessa nu seensa jechaadha akka edit goonuuf. Egaa edit your about info kan jedhu kana yeroo tokko cuqaasna jechaadha. Baay'ee salphaadha. Xurutti nu hordofaa. Bakka bilbilaa kanatti mallattoo iskiriptoo kan fakkaattu jirti yeroo tokko ishee cuqaasna jechaadha. Bilbila keenya dhoksuudhaaf jechaadha namoota jalaa. Egaa akkasuma bilbilli kun qollofamee jira jechaadha. Namoonni akka isaan hin agarre ta'ee jira. So isin garuu asitti filannoo gochuu dandeessu. Uummatni akka hin argu gochuu akkasuma hiriyoonni feesbuukii keessan qofti akka argan gochuu akkasuma immoo oonilimii kan jedhu immoo yeroo hunda ana qofa arguu akka hin qabu jechaadha. So oonilimii filadhaatii yeroo tokko maal gootu duuba deebitu jechaadha. Kana oonilimii dirqama filachuu qabdu. Kan koo oonilimii irratti raayitii ta'ee jira jechaadha. Kana hin gootan taanaan fakkeenyaaf pippilii yoo gootan namatti argaa, fireendii yoo gootan hiriyoota keessatti argaa, ooniliin garuu sin qofa jechaadha. Kanaaf oonilimii filattu asitti yeroo tokko duubatti deebitu. Egaa bakka kanatti danii kan jettu jirti jechaadha. Opshinii lamaan jira. Wayii gajjallaatti wayii gararraatti danii jechuu dandeessu jechaadha. So garuu filannoo inni xumuraa isa gajjallaa kana danii jechuu qabdu jechaadha. Isa iskiriinii xumuraarra jiru kana cuqaastu. Egaa amma gara sadarkaa itti aanutti ceena jechaadha. Baay'ee salphaadha. Irra deddeebitanii ilaaltanii sirreeffachuu dandeessu. So amma nikineemii kan jedhamu azirneemii kanarratti itti goonna jechaadha. Feesbuukii keenyatti maqaa feesbuukii keenyatti aanee kan taa'u jechaadha. Maqaan kunillee namoonni hedduun ni barbaadu jechaadha. So kanallee kun bakka aayikanii iskiriptoo kanaa cuqaasna. Yeroo tokko nikineem jedhee fidee jira jechaadha. So jalqaba irratti argitanii jirtu love taamii jedhee ta'a jechaadha feesbuukitti aanee. So bakka kanatti kan barbaadan barreessuu dandeessu jechaadha. Isin filannoo keessaniin kana booda seef jettu. Baay'ee salphaadha jechaadha. Kanaaf yeroo tokko seefii jettanii keessaa baatu. Egaa amma kan nuti ilaallu taansine rileeshnshiippii kan jedhu kana bakka biiriin aayikaniin jirtu cuqaasna yeroo tokko jechaadha. Rileeshnshiippii filachuuf jechaadhaan singilii godhee guutee hin jira. So isin garuu namoonni barbaadan hiriyaa kan qabdan jiraachuu dandeessu, gaa'ela kan qabdan akkasumas singilii kan taatan illee kana jalatti ibsuu dandeessu jechaadha abaawutii keessan. Gabaabaatti fakkeenyaaf namoonni gaa'ela qabanii yeroo baay'ee feesbuukii yeroo fayyadamanii namoonni hedduu akka haasoo duukaan baay'isneef meeridii guutachuu ni danda'u jechaadha. Meerid kan jedhu kun ni jira. Meeridii kana guutaniinnaan namni kamillee isaan jeequu hin danda'u jechaadha. So baay'ee gaariidha kunillee. So kana booda erga filattanii booda seef jettu jechaadha.
seevii bakki ni jira. Bakka kanatti seevii jettanii filattanii keessaa baatu jechaadha yeroo tokko. So baay'ee salphaadha. Amma add family member kan jedhu maatii amma maatii filachuu barbaaddan bakka add member jedhu kana tuqxu jechaadha. So bakka kanatti obbolaan faazarii akkasuma hiriyoota keessan sisterii bakka namoota barbaaddan filattanii kana booda erga cuqaastanii booda hiriyoota keessan amma barbaaddan addi gochuu dandeessu jechaadha. Gabaabamatti hiriyoota ammas hin qabaa hiriyoota keessan sana immoo fiddanii filannoo keessaniin feesbuukii jala kaa'uu dandeessu jechaadha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Irra deddeebitanii ilaaluu dandeessu jechaadha. So family relation kan jedhu kana jalatti jechaadha. So steepota kana isinitti agarsiiseen jira. So anillee haala kanaan kunoo seeraan guuteen jira. Egaa viidiyoo kanarra deddeebitanii ilaaltanii sirreeffachuu dandeessu. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e chaanaalii keenya wantoota qubna gara qaban wanta bu'aa qaban qofa kan nuti sheerii goonu jechaadha. Wanta nama barsiisanii. So subscribe nuuf godha. Akkasuma immoo all notificationii godhaa yeroo hunda akka wantoonni bu'aa qaban nuti hojjenne sin bira gahan jechaadha. Dafanii isin qaqqabanii fi hiriyoota keessaniif sheerii godha. Akkasuma YouTube kaataagoriin immoo namoota hedduu bira akka geessisutti laayikii godhaa hiriyoota keessan bukkee akka ga'utti. Egaa waan baay'ee akka irraa argattanitti abdii guddaan qabaa. Guyyaa har'aaf viidiyoo baay'ee namatti tolu kun haala kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. So ilaalaa jirtu wantan guutaa olee jechaadha. Nikineemiin kanadha. Rileeshinshiipii irree kun ilaaluu dandeessu. Seeraan sirreessee hin jira. Bilbila korree kun nam tokko arguu hin danda'u. Kanaaf haala kanaan sirreeffadhaa jechaadha. Feesbuukii keessan baay'ee gaariidha. Yoo isin tole irra deebiin isin yaadachiisa. Laayikii godhaa. Sabskraayibii godhaa. Hiriyoota keessan. Egaa steeppii guutummaa isaa ilaaltanittu yoo isinitti tole sabskraayibii nuuf godhaa. Galatooma.